yeroo hedduu akka hawaasa muslimaatti hanqina nurratti mul'atutu jira. Hanqinni sun diinagdee wanni jedhamu kun keenya rabbumaa jedhama. Kaanis keenya sachumaa jedhama. Duniyaan kan warra kaaniitii jedhama. Keenya rabbiin biraa jedhama. Laalchi kun dogoggora ta'uu qofatu hin ta'in qabatamaan miidhaa hedduu hawaasa keenya irratti geessisee jira. Haa ta'u malee waa hunda bu'aa duniyaa qofaan yoo laalle akka hawaasa tokkootti miila lamaan dhaabbachuu hin dandeenyu jechuudha. Dhuguma baankiileen islaamaa dorgomaa ta'anii caalaa ta'anii argamanii hawaasa kana hiyyummaa keessaa baasanii tajaajiluun irraa eegama. Asirratti har'a qofa laaluun qabnu boris laallee har'a wanni nu keenya bor bu'aa maalii fiduu akka danda'u hubannee baankiileen kun cufamuurraa duddubbeetti hafuurraa rakkina keessa seenuurraa kan baasuu danda'us numa yoo waan kana hubannee bira dhaabbanne galatooma. Salaamu alaikum.